beekne dhadhalee dhufa kana bira geessee beektaa jedha. Yookaan jaarsa waliin taa'uudha. Ati har'a dhalatte jaarsi kaleessa jira. Ati ka har'a dhalatte waan kaleessaan beektu jaarsarraa dhageessee bartaa jedha. Inni sadaffaanii deemuu jedha. Bakka jirturraatii waan ati beektu naannoon ati jirturraatii waan ati beektu bakka biraammoo waan hin jirre yookaan immoo waan naannoo kee hin jirre yookaan immoo bakka biraa ka addaa waan jiru yoo itti deemte yoo fagaatte miilaanii daangaa dabartedha argitaa jedha. That's wisdom. Egaa bara hamma kana turre keessatti ni lollaa'oo, dhiiga dhangalaa'oo, lafee cabnaa'oo, lubbuu dhabnaa'oo, ofoon kutannee, maatiitoo bittinnaa'ee, dinagdeetoo laamsha'ee, jiruu fi jireenya Oromootoo golgolaa'ee maaliif duunfachuu dadhabnee yoo jenne kan deemnee arginee ajaarsi kaleessa ture mootummoota kanaan dura turan waa beekuun ha ofii immoo umuriinii yeroo nuu kennee arginee keenyee waa ilaallee Oromoo eessa gahuuf deemna? Eessaa kaane? Amma eessa jirra? Niin deemaa turre? Amma akkamitti deemaa jirra? Fuulduratti akkamitti deemuu qabnaa jechuutu nurra jira. Bara dhufaa darbaa beekaa qabna, beekaa qabna, goota qabna, qabna, jagnoota hedduutu jira. Walumatti haasofna, walumatti himna. Himimmaa walii garuu hin qoorsine, waluma boossista. Rakkoo Oromoo boo'ichi haadholii Oromoo isaanuu beeku. Anaannannaan tuni eelli tuni godaannis ni tuni Oromootti deebisanii himuun barbaachistu Oromoon keessa jira. Ibidda kana gubachuutti jira. Si gube jetteetti himuu miti. Akkamittiin akka irraa dhaamudha itti himuu. Akkamittiin akka irraa dhaamudha faladha'uu. Furmaata ittiin abiddi nurraa dhaamee boo'ichi sun nurraa dhaabbatudha barbaaduu nugaa. Goota jechuun isa kana. Goonni yaadachuu qabna. Jagnoonni keenya akka goota ta'an. Beekaan nuti qabnu akaadaamishaans warri jiran biyyoon akaadaame booranni akaadaamikaalii mana barnootaa dhaqee miti wisdamii amma beekumsa waan sadii jedhee waa haasa'e sun uumamaan na qaba. Sanaa olitti waan barbaachisa jagnoota keenya itti cabsanii lolanii garuu immoo waraana ijaaruun yeroo nama gaafata. Guyyuma tokkotti waraanni ijaaramu bara hedduu si gaafata. Karoorsuu si gaafata. Waraana ijaartu kana yeroo si gaafachuu qofaa miti bajeta guddaa si gaafata. Bajeta qofaa miti beekumsa humna namaa guddaa dandeettii si gaafata. Kanneen dhala namaati walitti simmeetu eenjee tokko jalatti hiriira tokkoon bulchuu si gaafata. Seera tokko jalatti seera ofirratti tumee ofirratti mootumee akka deemu tolchuu si gaafata. Yeroo gaafata kun wanti ijaarame garuu diigamuu fi akallii yookaan immoo hagalissuu ijaa qofa nama gaafata. Diigamuuf bajeta guddaa sin gaafatu. Diigamuu fi dandeettii nama hedduu sin gaafatu. Diigamuuf yeroo dheeraa sin gaafatu. Diigamuuf humna nama baay'ee sin gaafatu. Gadhee tokko tuba. Waraanni ijaarame ammoo hiikkateetu lola. Oromoon gargaarsa addaan qabdu gargaarsuma haadha hiyyeessaa kan bakarraa hiikni abbaan hiyyeessaa gombiisaa onsee hiisiisaa qullaa godhee waraana ijaarrate. Waraanni kun irra guddaasaa dhiiga ijoollee kittuu hedduu dhangalaateetudha hidhachi diinarra. Dugda diinarraa hidhachuu fi wareegama nama dhibbootaa si gaafata. Lola hedduu keessa darbu abidda hedduu harkaan tubachuu si gaafata. Waan hiikkatamee dhufe kana garuu diinatti deebistee galchuuf gadhummaa nama tokkootu gahaa jira. Kanaaf waraana birreerra jirullee ilaalanii dhiyaatan hankooti wanti ati jettu sun ijaaramee agga'uunsaa kuusaa tapha hin turre wareegama hedduu fudhateera. Diiguun garuu jecha tokkotu ga'a. Extraordinary wisdom inni nama gaafatu kunoo isa sinaati. Jabbuu dhageessee ilaaluu dhiituu ni mala. Dubbii isatti dhufe ammuma irreen fudhachuu barbaaduu malan. Dhageessee ilaaluu dadhabuurraa immoo janni yeroo hedduu mufachuu baadan. Goonni garuu tarkaanfatee fageessee gaara duubaanidha waa arge. Ijoollee Oromoo har'a ibidda keessatti dhiigni dhangala'aa lafa ishee cabaa lubbuu cabaa jettu kana tuttuqqaa adda addaatiin dallansiisaa. Inni keenyi nama fagodhaa jiru gurguddaansaa Oromoo.
goota laga ce'u goota gaara duubaanii haroo arguu danda'u qabu ijaarrattee sana ta'uuf gaafachuu qabu. Yeroo hundumaa bara dhufaa darbaa'ee goota qabnaa goonni keenya yeroo didee goornoo didee lubbuu keenya marfanne lubbuu isaa nuuf kennee nu kabachiisuuf sana godhee itti gammannaa itti kabajamteettaa garuu. Ittiin kabajamteetti gaddinaa ammoo jechuuf biraadhamne. Itti gadditee maaf keessaree innoo lubbuu isaa kenne immoo guca inni osoo biiftii bakka barbaadu sanaan gahee hin bobeessin bilisummaa sadan fidii irratti wareegame baatee guca galma gahuu danda'u guca hanga'ee saba Oromoo biqiluu danda'u akka ta'u gochuun dhaggee taa'uu keenya ittiin aanu wal gaafanneerra Oromoo walumatti wal komata wal xiqqeessa wal amata walitti gunduma walitti utu nu baateera nun baasne maal nutti fide salphina nutti fide salphina keessaan baan salphina xiqqaan guddaa dhiqu salphina xiqqaan guddaa boosise waan baay'ee argine Oromoo namni keenya ni du'a har'a jaalbattee ajjeetanii uwwichaa jiran guyya meeqaa guyya lama yookaan sadii achii booddee galee mana isaatti fixatee jechuudha. Ayyee jaalbatteen waan itti amanee fi wareegamuuf biyya keessa taa'ee hojjetee sodaa tokko malee wareegame ayyee wareegamni isaas boonseera. Wareegama namaatti hanga yoomiitti immoo boonaa hafte. Boonichi gabrummaa jala ta'anii wareega namaatti boonanii nama qaanessa. Wareegamni suni bilisummaa keessatti warra kunoo wareegamee qaxararraga bilisummaatti nu ceesiseef kabajni haa ta'u yoom jennu. Isaanoo silaa hidhii qabaatanii dhiitana galmaan ga'uuf immoo hireetti dhabanii warri lubbuun jiru hireen sun har'a nu harka jirtu maal gochaa jirtu. Isa isaan dhaabanii dhabuusaa jirra Oromoo. Boqqolloo yoo facaatee lafa buute olli silaaftuu tortoree xaa'oo ta'eetu Rijiraan achi keessaa bahee immoo biqilee boqqolloo hedduu hambiraa ija hedduu hambiraatti dhalcha. Nuti meerra ija sana yoom taane isaanoo silaa wareegamanii biyya deebisanii biyyaaf jedhanii ani nuti immoo maal gochuu jira. Oromoo yoo kana of gaafate malee baraanuu waggaa miileenni yoo jiraate bilisummaa buuqe. Diinni keenya beeki dandeettii nu hin caalle. Korsa sabaati nu caade amma immoo sabni inni uyyuu jiru diinni keenya gartuu sanna haamicha an booji'amummaatiin beekamu ergamtuu kan ture har'a dheerroo fi farreen Oromoo dhagaa darbate Oromoon deemsaa jiruuf jireenya kamii keessayyuu turre wareegama kafalee jira kana gabrummaa jalaa isaan baasee gabrummaa keessattuu gabrummaa lammataa namaaf ergamaa turan jalaa isaan baasee gooftaa isaan taasise bakka gooftaa isaan taasise boolli guddaan callisee wareegamuutiin boolli immoo waan fudhate gooftaa godhu inni bilchaataan suni inni diinni bikaroon suni inni mul'ataa fageenya gaara duubaa waa argus hin